Yoyya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marab. Har'as akkuma baratame video addaati walitti deebineetiin jirra. Video keenya kanarraatiin baay'een keessan akkuma nagaafachaatiin turtan akkaataa ittiin Binance account yookaan immoo wallet Binance jedhamu akkaataa ittiin banachuu dandeessan kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa yeroo dheeraadhaaf Binance account akkaataa ittiin banachuu dandeessan nuuf hojjedhu video warroona jettan baay'eetu jira. Akkaataa Binance account yookaan immoo Binance itti banachuu dandeessan isinitti agarsiisuudhaan duratti Binance maaliif isin fayyada kan jedhu isiniin haadha qabu. Binance kan isin fayyaduuf tokkoffaa cryptocurrency-wwan adda addaa achirra kaawwachuudhaaf. Binance account yeroo baay'ee warroonni airdrop adda addaa hojjetan forex trading hojjetan baay'een keessan ni beektan jedheetii yaada. Sababni isaas Binance accountiin wallet guddaa ta'ee fi isa account guddaa ta'e kan akka baankii keenyaatti nu tajaajilu cryptocurrency-wan adda addaa kan akka USDT, Tony, Bitcoin fi kan kana fakkaatan kan irra kaawwannudha jechuudha. Airdrop-wan adda addaa illee yeroo dhufan Binance irratti kan gurgurannu jechuudha. Airdrop-wan sunniin list yeroo ta'anii eebbifamanii tookiniin sun gurgurachuu yeroo barbaadan Binance irra deemtanii P2P irratti yookaan immoo person to person kan jedhamutu jira. Nama irraa namatti qarshii biyya keenyaatiin gurgurachuu dandeessan karaa teelee birriitiin karaa akkaawuntiiwwan baankii adda addaa kan biyya keenya keessatti argamutti fayyadamuudhaan namatti gurgurachuu dandeessan. So feature baay'ee kan of keessaa qabuu fi detail isa ta'edha jechuudha. So Binance gabaabinumatti wallet yookaan immoo baankii akkaawuntii of danda'e kan cryptocurrency irra kaawwachuu dandeessanii fi cryptocurrency irratti daldaluu dandeessan. Daldala forex trading baay'een keessan ni beektanii maallaqa biyya alaa bittaniitiin maallaqa gara biyya keenyaatiin gurgurachuu deebistanii jechuudha. So kana jechuun sharafni sun yeroo guddate yeroo dabaletti ni gurgurtanii yeroo xiqqaatetti immoo bituudhaan daldaluu dandeessan jechuudha. P2P maalidha kan jedhu kanaan durallee baay'ee irraa haasofneetiin jirra. Har'a isa isinitti himuudhaaf miti kan dhufe akkaataa itti Binance account mataa keessanii banachuu dandeessan isa verify ta'e kan irratti daldaluudhaan qarshii irraa hojjechuu dandeessan akkaataa ittiin banachuu dandeessan video gabaabduu kana keessatti kan ilaallu ta'a hanganumatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan hojiiwwan online fi kan kana fakkaatan bakka irraa argattanidha. So warroonni hanga ammaatti YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Daa'e gara barnootichaatti ceena. Egaa duraan dursitanii Binance account mataa keessanii banachuu keessanii duratti wantoota isin gaafatu lamatu jira. Innis tokkoffaa email accountidha yookaan immoo email isin gaafata. Inni lammaffaa immoo national ID yookaan immoo ID card akkanumallee isa international ta'e passport illee qabaachuu dandeessanii driver license illee qabaachuu dandeessanii isaan kanneen itti fayyadamtanii verify gochuudhaan qabdan jechuudha identity isa. So Binance verify gochuun kan isin tajaajilu maalidha? Cryptocurrency adda addaa achirratti daldaluudhaaf Binance accounting keessan verify ta'uu qaba. Lammaffaa immoo Binance account keessan irra kan kaawwatan maallaqa cryptocurrency jechuun maallaqa gara biyya keenyaatti yeroo jiru. So maallaqoota cryptocurrency-dhaan jiran kan dijitaala ta'an kan achirratti argaman bakka irraa kaawwatanidha jechuudha. So kanaafiyyuu akka isin hin jalaa hin banneef verify gochuu qabdan. Verify isa hin taane irratti maallaqa kaawwachuun hin barbaachisu. Sababni isaas verify yoo hin ta'in identity keessan hin beekamu yoo ta'e salphaatti dhabuu dandeessa waan ta'eef jechuudha. So kanaafiyyuu wantoota kanneen lamaa yoo qabaattan akkamitti amma immoo Binance account isa verify ta'e isa sirrii ta'e kan qarshii irratti daldalachuu dandeessan kan cryptocurrency barbaadan karaa Binance account keessaniin baafachuu dandeessanii fi gurgurachuu dandeessan kan irratti daldaluu dandeessan akkamitti barachuu akka dandeessan amma step-dhaan kan ilaallu ta'a jechuudha dhaggeeffata kan koo. So jalqaba irratti qabaachuu kan qabdan Binance application buufachuu qabdanii application kana Play Store irraa akkanumallee App Store irraa salphamatti seentanii maal jettanii search gootan jechuudha. Salphamatti Binance jettanii yeroo search gootan so Binance isa kana fakkaata. Binance gosa baay'ee qaba garuu akka hin dogongorreef isa kana buufachuu qabdanii Binance by Bitcoin in the crypto ka jedhu ni jira jechuudha. Isa kana maal gootan jechuudha an already update godha isin uninstall gochuudhaan gara bilbila keessanitti buufattan jechuudha. Ergasii immoo akkamitti banachuu akka dandeessan step-dhaan amma kan ilaallu ta'a. Egaa appilikeeshinicha Play Store irraa yookaan immoo App Store irraa erga buufattanii booda inni install erga gootanii booda open ka jedhu irra kilik gochuudhaan gara appilikeeshinaatti ni seentan jechuudha yeroo jalqabaatiif. Egaa jalqaba yeroo keessa seentan haala kanaan isin dhufaa tell us about yourself isin jedha. Kanaan dura cryptoodhaaf haarawa moo kanaan dura illee family turtanii kan isin ni dhufa. Kanaan dura cryptoodhaaf haarawa yoo taatan yookaan immoo hin qabaatin I am new to crypto jedha.
inni lammafaadha immoo I am similar with crypto jedha. Kanaan duras itti fayyadamaatiin ture akka jechuuti. So isa jalqabaa kana filattan haarawaa yoo ta'e jechuudha. Gara haarawaa Binance itti erga dhufaa jiraatan yoo ta'e. Egaa garanti sinseensisa welcome to Binance isin jedha. Gara Binance itti baga nagaan dhuftanii. Ergasii immoo warroonni kanaan dura Binance accountii qabdan salphamatti emailii keessa yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa keessan bakka kanarratti galchuudhaan ergasii immoo next gaheetu irra kilik gochuudhaan password isin gaafata password sanatti galchitanii direct keessa seenuu dandeessan. Warroonni immoo kanaan dura hin banatin haarawaa banachuudhaaf deemtan karaa lamaan banachuu dandeessan. Tokkoffaa emailii keessanii, lammaffaa lakkoofsa bilbilaa keessanii banachuu dandeessan. So kanaafiyyuu emailiidhaan wal quunnamsiisuudhaaf yoo barbaadan continue with Google kayeetu kanarra kilik gochuudhaan salphamatti emailii keessanii wal quunnamsiisuu dandeessan. Akkanumallee warroonni haarawaa banachuudhaaf deemtan immoo maal gootanii asirratti sign up as interi kan jedhu ni argama. Isarra kilik gochuudhaan salphamatti keessa seenuu dandeessanii jechuudha. So an almost emailii kan kootii wal quunnamsiisuu barbaada waan ta'eef emailiidha irra filatamaan yeroo waletiiwwan cryptocurrency kanneen banatan jechuudha. Continue with Google kayeetu kanarra kilik gootan salphamatti jechuudha gara cryptocurrency kana yookaan immoo waletii kana banachuudhaaf. So ergasii immoo emailii keessan isinii fida. Emailii ittiin banachuu barbaadan ni filtanii fi jechuudha emailiiwwan isinii dhufan keessaa. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan I agree in the share kan jedhu ni argama. Isarra kilik gootan sababni isaas seera isaa walii galtan jechuudha. Maaliifi process akka godhuuf emailii kanarratti jechuudha. Ergasii immoo haala kanaan isiniif seena jechuudha. Egaa by creating an account jedha agree Binance isiniin jedha. Binanceedhaan seera isaa ulaagaa isaa walii galuu qabdanii saanduqa jalqabaa kanarratti tiik gochuun dagatinaadha. Asirratti tiik godhaadha ishee jalqabaa kana jechuudha. Asirratti privacy in the terms seera isaanii ulaagaa isaanii karoora isaanii sirriitti fudhachuu jechuudha. Ergasii immoo next jettan erga fudhattanii geessitanii booda jechuudha. Next jechuudhaan gara keessaatti seentan. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan maqaa kan isin fudhatu eessarraayi maqaa sirriidha. Emailii keessan irraa fudhata jechuudha. Welcome to a board isin jedha. Egaa boordii kana asirratti isiniif agarsiisa jechuudha. Ergasii immoo next jechuudhaan gara fuulduraatti deemtanii egaa inni kun optionaala waan ta'eef. Egaa haala kanaan salphamatti Binance accountii banataniitiin jirtanii. Egaa Binance accountiin isin banatan kun immoo verify hin taane amma itti fayyadamuu ni dandeessanii garuu verify hin taane. Verify hin taane jechuun P2P irratti bittaa fi gurgurtaa adda addaa cryptocurrency adda addaa gurgurachuu qara qarshii biyya keenyaatiin accountiiwwan adda addaatiin karaa baankiiwwan adda addaatiin karaa teeleebirriitiin adda addaatiin daldaluu hin dandeessan waan ta'eef maal gochuu qabdanii verify gochuu qabdan. Jalqaba irratti kan isin gaafatu steepiin jalqabaa let us get your verified isin jedha. Verify gochuu qabdanii isin jedha directly location isinitti argamtan asirratti isiniif waama. Isin biyyoota adda addaa keessatti argamtan location isinitti argamtan bilbila keessanirraa detect godhee location asirratti isiniif fida. Itoophiyaa ta'uu asirratti raafideetiin jira akka Itoophiyaa jiru jechuudha. Isiniifis location select isiniif godha. VPN itti yoo fayyadamtan qofa location sobaa isiniif fiduu danda'a. Saniin alatti immoo location directly select isiniif godha jechuudha. So verify gochuu qabdan. Verify gochuudhaaf immoo direct keessa yeroo seentan wantoota sadiitti fayyadamuu dandeessan. Tokkoffaa ID cardidha yookaan immoo faayidaa isa jennu isa amma baay'een keessan baafattaniitiin itti fayyadamaatiin jirtan kanatti fayyadamuu dandeessan. Akkanumallee paaspoortiitti fayyadamuu dandeessanii driver license isa international ta'e isatti illee fayyadamuu dandeessan. So kanneen keessaa ni filattanii isin paaspoortii yoo ta'e paaspoortii filattanii and already ID cardidha. Recommend illee kan godhu Binance'n ID cardidha. So ID card keessanitti fayyadamuu dandeessanii. ID cardin waraqaan eenyummaadha kan gandaa sun hin ta'u kan fudhatu isa kana qofaadha jechuudha. ID faayidaa kan jedhamu yookaan immoo digital faayidaa kanatti fayyadamuu ni dandeessanii. Ergasii immoo isa jalqabaa kana filadhaa jechuudha. Biyya residency Itoophiyaa keessatti argama. Isin select gochuu dandeessan asirratti kilik gootanii biyya itti argamtan jechuudha. Select gochuu dandeessan biyyoota adda addaatu jira jechuudha. Asirratti wanti isin dogongoruu hin qabne yeroo filatan dokumentii keessaniif jechuudha. Dokumentii sun biyya itti bahedha. Fakkeenyaaf paaspoortii yoo ta'e Itoophiyaa keessatti yoo bahe Itoophiyaa filattan. Akkanumallee biyya biraa keessatti illee yoo kan baafatan taate paaspoortii san biyya itti baafataniidha kan filatan. Sababni isaas biyyi sun paaspoortii keessan irratti argamti waan ta'eef so biyya filachuu hin dagatinaadha. Asirratti dogongora akka hin uumne so ID cardin kan koo Itoophiyaadha rakkoo tokko hin qabu. Document issuing yookaan immoo country in the region kan jedhu ni argama. Asirratti Itoophiyaadha rakkoo tokko hin qabu jechuudha. So kanaafiyyuu kan filadhe madda ID cardidha. Ergasii immoo continue jechuudhaan gara fuulduraatti itti fufa jechuudha. Egaa document verification isin jedha. Steepiiwwan garagaraatu jira. Egaa dokumentii yookaan immoo paaspoortii keessan yookaan immoo ID card keessan fuulduraa fi dugda duuba isaa ni kennitaniif jechuudha. Ergasii immoo salphumatti verify gootanii akkuma asirratti argattan upload photos kan jedhu ni argama. Isarra kilik gootanii kanaan dura suuraa yoo kaastan paaspoortii keessan yookaan immoo ID card keessan salphumatti dugda duubaa fi duuba isaa isa fudhachuu dandeessan. Take pictures kan jedhu immoo direct ammuma fudhachuu yoo barbaadan
fudhachuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf amma direct amma fudhadhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf isa lammaffaa take picture kan jedhu irra kilik godha. Ergasii immoo continue jedha. Ergasii immoo permission na gaafata. Permission kana walii galtee ni uuma. Ergasii immoo direct haala kanaan suuraa kaasa jechuudha. Bifa qulqullina qabuun suuraa keessan kaasuu hin dagatinaa haala kanaan ni kaasa. Ergasii immoo dugda duuba isaallee haala kanaan ni kaasa jechuudha. Baakii isaa jechuudha. Ergasii immoo haala kanaan ni kaasa. Right isiniif godha. Inni nuti direct ni fudhata jechuudha. System jechuudha. Garuu gaalaarii keessaa upload gootanii fudhachuu dandeessan. Isa jalqabaa sanii fayyadamtanii jechuudha. Ergasii immoo checking image quality jedha. Quality qabaachuu qaba. Yeroo suuraa kaastan quality dhaan kaasuu qabdanii. So an quality dhaan kaasee moo hin kaasne kan jedhu systemni detect godhee naaf fida jechuudha. Akkuma asirratti agartan liveness check kan jedhu ni argama. Liveness checking kun suuraa kaatan jechuudha. Fuula keessan sirriitti itti agarsiiftaniitiin suuraa kaatanii kanaafiyyuu direct live irratti jechuudha. So anis continue kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti ni ka'a jechuudha. Egaa brightness jiraachuu qaba. Eeraan itti argamtan bakka qulqullina qabu ta'uu qaba jedha. No glass maskii adda addaa fakkeenyaaf isa kana fuulletti fayyadameetiin jira yookaan manatsiree isa jennu jechuudha. Isa kana ofirraa baasuu qaba. Maaliif live irratti fuula kan koo detect godhanii fudhatanii akka ashaaraatti akka fudhataniif jechuudha. So isa kana ofirraa baaseetiin amma immoo fuula kan koo ni kennaafi jechuudha. So direct continue keetu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni ceenaa. Ergasii immoo fuula kan koo ni kennaafi jechuudha akka ashaaraatti direct live irratti akkuma asirratti argatan amma kennuu irratti argama. Akkanatti itti dhiyeessaatiin irraa fageessaatiin ni kaastan jechuudha. So haala kanaan ka'eetiin jira. Check gochuu irratti argama. Akkuma asirratti argatan check godheetiin jira. Egaa amma immoo maalidha information isin gaafata jechuudha. So suuraa kenneefi jira. Akkanatti yeroo itti jettan good isin jedha, bad isin jedha. Isinitti hima jechuudha. Direct wantichi system waan ta'eef jechuudha. Akkuma asirratti argatan nationality Itoophiyaadha. Egaa information kan koo bakka itti guutuudha. Legal name kan koo maqaa kan koo sirriidha. Eessaa fudhate jechuudha. Direct eessarraa fudhate asirraa fudhate. Paaspoortii keessa yookaan immoo ID card keessanirraa maqaa fudhata. Binance wanti adda isa godhu maalidha? Isa sirrii ta'ee fi sistema sirrii ta'edha jechuudha. So kanaafiyyuu maqaa kan koo sirriidha. Legal name kan koo akkanatti seera qabeessaan fudhateetiin jira. Paaspoortii keessanirraa yookaan immoo ID card keessanirraa. Ergasii immoo bara dhalootallee asumarraa fudhate. Akkuma asirratti argatan bara dhalootallee dokumentii kanarraa fudhate jechuudha. Asirra jira waan ta'eef. So isin barreessuu maqaa keessan edit gochuu bara dhaloota keessan edit gochuun isin barbaachisu. So isa kana qofa kennitanii fi ergasii immoo innumti edit isiniif godhee isiniif kennaa jechuudha. Maaliif sistemni isaanii baay'ee tokko cimaadha. Binance'n egaa waaleetiiwwan jiran keessa isa professional ta'ee fi isa international ta'e hakarootaan illee salphumatti hatamuu hin danda'amne keessaa isa tokkodha. So isa kana barachuu ni dandeessanii. Adreesii kan koollee wanta hundayyuu adreesii fakkeenyaaf adreesii residence adreesii kan koollee sirriitti Oromiyaa keessatti akka argamuu fi Baalee biyya dhaloota kan koollee akka ta'e asirratti kan faayidaa irratti guutame kana direct select naaf godheetiin jira. Asirratti postal code yoo qabaattan itti dabaluu dandeessan. Postal code more isin fayyada. Postal code yoo qabaattan itti guutaadha. Yookaan sitiin immoo Addis Ababa naan jedheetiin jira. Rakkoota kan qabu isin magaalaa isin dhiyoo jirullee yoo guuttan more filatamaadha. Ergasii immoo select naaf godhee jira. Garuu information kana select godhee akka tasaa yookaan isiniif hin fidin ta'e sistemni jechuudha. Akka kan kanatti guutuu hin dagatinaadha. Ergasii immoo continue keetu kanarra kilik gochuudhaan egaa verify gochuudhaaf deemna jechuudha. Egaa amma maal isiniin jedha under review isiniin jedha. Under review daqiiqaa hanga daqiiqaa 15 fudhachuu danda'a isiniin jedha. Under review jechuun egaa sistemni sirriitti qorateetiin wanti isin kennitaniif ashaaraan isin kennitan paaspoortiin isin kennitaniif qulqullinni isaa akkanumallee yookaan immoo ID card isin kennitan qulqullinni isaa suuraa isaa maal akka fakkaatu qorataniitiin daqiiqaa 15 booda nuuf deebisanii hangasitti ni eegna. Ergasii immoo walitti deebina. Egaa turtii daqiiqaa muraasaa booda daqiiqaa 15 yoo almost hin geenne egaa Binance irraa maaltu naaf ergame jechuudha. Verification kan koo success ta'uu naaf ergameetiin jira. Emailiin isin dhaqqaba. Karaa ittiin emailii ittiin Binance kan koo ittiin baneetiin jechuudha. Binance verification successful naan jedha. Guyyaa itti successful ta'ee fi sa'aatii illee asirratti naaf kaa'eetiin jira. Verification successful congratulation naan jedhee jira. Egaa kana jechuun baga gammaddee jechuudha akka jechuuti. So kanaafiyyuu Binance irratti emailiin kun hanga isin dhaqqabuun eegdanii emailii ittiin banatan irra seentanii salphumatti ilaaluu dandeessanii. Egaa amma verify ta'eetiin jira. Amma garamitti deemna jechuudha. Gara Binance'itti seennee mee wanta tokko immoo amma haa ilaallu. Akkuma asirratti argatan verification kan koo under review jechaatiin ture.
amma step sign up gooneetiin jira verification keenya verify goonee jira deposit qofatu nu hafa deposit jechuun egaa cryptocurrency wan adda addaa USDT ta'uu danda'a Bitcoin Notcoin Toncoin wantoota jedhaman kana cryptocurrency wan kanneen asirratti seensifachuu ni dandeessan kanaan dura Bybit irratti detail isin agarsiisee jira Telegram wallet irratti illee isin agarsiisee jira system isaanii kun wal fakkaata garuu Binance more filatamaadha maaliif carraa adda addaa qaba waan ta'eef asirratti hojjechuu ni dandeessanii egaa doolaara xixiqqoolee asirratti taaskiiwwan adda addaa irratti hojjechuudhaan irraa sassaabachuu ni dandeessan jechuudha so deposit kayyattuu ni argamti jechuudha share irra kilik gochuudhaan crypto bitachuu ni dandeessan deposit crypto jedha send gochuudhaaf namarraa send gochuudhaaf akkanumallee buy gochuudhaan qarshii Itoophiyaatiin P2P irratti jechuudha akkanumallee receive via Binance Pay kayyadhu ni argama achirraallee Binance Pay irraallee bitachuu dandeessan egaa Binance Pay kan jedhu akka visa kaardiitti jira jechuudha so achirraayis bitachuu dandeessan jechuudha egaa as keessa yeroo seentan wantoota argaman tokko tokko isinitti agarsiisu marketis kan jedhu marketis irratti kilik yeroo gootan marketiin yeroo ammaa kana gatiin marketiidha maal irratti akka argamu kan isinitti agarsiisudha akkuma asirratti argatan fakkeenya BNB'n yeroo ammaa kana BNB'n takka doolaara 852 Bitcoin'n takka yeroo ammaa kana doolaara 1,109 fi 52 dha kan ittiin gurguramaatiin jiru jechuudha Binance'n takka jechuudha so gabayaan cryptocurrency kunillee maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa jechuudha inni biraa immoo Square'dha Square'n kun maaliif isin fayyada kan jedhu yeroo biraa ni ilaalla wantoota adda addaa informationoota adda addaa asirraa argachuu kan dandeessanidha inni biraa immoo trade'dha bakka itti daldaluu dandeessanidha egaa buy kan jedhu ni argama buy kan jedhu kana kilik gochuudhaan bitachuu dandeessan salphamatti jechuudha egaa akkamitti itti fayyadamtan kan jedhu ni ilaalla asirratti maal bitachuu barbaadan kan jedhu cryptoonii filatanii fakkeenyaaf Bitcoin ta'uu danda'a Ethereum Trezor yookaan USDT fi kan kana fakkaatantu argama isaan kanneen keessaa kan barbaadan bitachuu dandeessan crypto barbaadan jechuudha akkanumallee immoo wanti biraa wanti as keessatti argamu maalidha inni biraa immoo trade keessatti kan argamu depositidha deposit gochuu ni dandeessanii inni biraa immoo gara fuulduraatti yoo seentan discover kan jedhu ni argama egaa discovery kana keessatti illee wantoota adda addaatu argama isaan kanneen launch pool kan jedhamutu argama launch pool jechuun airdropiiwwan adda addaa launch poolii kanarra ta'an yeroo baay'ee yeroo baafachuudhaaf deemtanii launch pooliin more itti fayyadama isaa yeroo biraan ilaalla inni biraa immoo portfolio keessa yeroo seentan immoo portfolioon maal akka fakkaatu asirratti ilaaluu dandeessanii deposit fi buy crypto argama jechuudha so kana fakkaata jechuudha salphamatti garanatti yeroo seentan egaa amma immoo wanta ilaalu keessaa tokko maalidha deposit kayyatu kana irra kilik gochuudhaan egaa ergasii immoo buy with ETB kan jedhu ni argama isa irra kilik gootan egaa kana jechuun ETB dhaan cryptocurrency barbaadan tokko bitachuu ni dandeessanii jechuudha asirratti fakkeenyaaf USDT bitachuu yoo barbaadan asirratti USDT bitachuu ni dandeessanii USDT hangam bitachuu akka barbaadan asirratti ni filtanii fi fakkeenyaaf USDT takka bitachuu yeroo barbaadanitti egaa select payment method isin jedha ergasii immoo select gochuu dandeessan ergasii immoo amount isin bitachuu dandeessan asirratti akkuma asirratti argatan qarshii Itoophiyaadha amountin 500 dha jechuudha 500 hanga kuma hanganaatti jechuudha kuma 700tti bitachuu dandeessan hedduu tokko qarshii guddaadha miti so hanga kuma 700tti an tokko galchee qarshii 500 irraa kaastanii jechuudha qarshii Itoophiyaadha isa kana balleessanii qarshii 500 yeroo itti galchitan ergasii immoo hangam akka isin bittu numtiyyuu asirra isiniif kaaya ergasii immoo select payment method karaa ittiin kaffaltii itti raawwatanidha egaa visa card isin gaafata jechuudha asirratti yookaan immoo akkuma asirratti argatan qarshii Itoophiyaatiin illee isiniif kaaya so P2P irratti garuu bituu ni dandeessanii P2P irratti Binance irratti akkamitti bituu dandeessan akkamitti gurguruu dandeessan akkamitti daldaluu dandeessan kan jedhu kutaa lammaffaa keessatti ni ilaalla amma viidiyoo nutti dhiyaata waan ta'eef Binance account step nama isinitti agarsiisa kanaan banachuu dandeessan ergasii immoo haala amma isinitti agarsiisa kanaan ID card keessanitti fayyadamtanii verify godhachuu dandeessanii egaa yeroo itti aanu immoo cryptocurrency won adda addaa akkamitti bituu P2P irratti akkamitti daldaluu akka dandeessan viidiyoo qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha hanga sitti nagaan naa turaa isiniin jecha barnoota gaarii akka walirraa arganne immoo abdiin qaba viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumureetiin jira yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hanga sitti nagaan naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinadha yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hanga sitti nagaan naa turaa